warri WBO bilisummaa Oromootii fi qeerroo fi qarree Oromoodha. Kanaa miti. Wanni nurraa eegamu kanaa miti. Waraanni Oromoodha. Akka waraana gartee miti. Addunyaatti yoo akkasitti gartee miti. Miliyoonotaan akkasitti gartee miti. Sadarkaan adda addaa hannamtee fi gartee miti ijoollee urjii lolaa taate gartee miti. Waraanuma hara keessattuu sadarkaalee jira. Sadarkaa adda addaatiin gara makanaayis ta'e irratti dalagamaa jira. Warra koofiyyaa keellootu dhufa. Warra koofiyyaa diimtuu harkita, warra koofiyyaa giriin gartee miti magariisaatutu jira. Kun hundi irratti dalagamaa jira jechuudha. Hawaasa keenya. Waan wantoota akka isin harkiniin dhufaa jira jechuudha. Kuni dalliis jechuudha. Waan xiqqoo takka gartan ganaadha. Maaliif? Wanni akkana jennuuf gizeen isinitti akkana jennu namni keenya abjuma waan haasoo nutti fakkaata. Wanni ati arkitu tun hundi naftanyootuma afaan adda addaatiif maqaa adda addaa baafate. Takka hundi sii garaagarummaan qabu. Gizeen isinitti hundi naftanyaadha. Naftanyaa afaan Oromoo dubbattuu fi naftanyaa dubbattutti adda baate dubbiin. Warri Oromiyaa harkaa qabu Oromoodhaan gabroomsuudhaaf afaan Oromoo bare kana dhugaan seenaa guutuu isaanii naftanyaadha. Guutuun isii naftanyaadha hawaasa keenya akkuma argitanitti. Maaliif? Ganna 150 guutuu waan Oromoo salphisaa, Oromoo gatuu, Oromoo saamsisuu, Oromoo buqqaasuu lafarraa yooniif Oromoon kaatee tattaafattee diinaaf irraa qoladheette Oromoo diina duratti qabu, diina dura qaccabsu, olaantummaa seeraa ja'anii uummata keenya akka inni falmanne fixuu, ajjeesisiisuu kana wanni isaan dalagan. Meeshaan naftanyootaa jechuudha. Meeshaan naftanyootaa warri maqaadhaaf nuti biltsiginnaadha. Ifiin je'ee gartee miti jiru oppodiyoon dur ta'ammaan tana bilginnaa taate tun. Ilmaan naftanyootaati jechuudha. Warra Oromoo fi Oromiyaa lafa naftanyaa buluudhaaf dalagu jechuudha haramtaan. Yoo Oromoon xiqqis takka Oromoon akka qawwee ni dhandhe akka ikoonomiidhaan qabeenyaan hin guddanne akka takka hin taane gosaan qootuu gandaan qootuu zamana dheeraaf irratti dalagamuudhaaf tun ijaaramte jechuudha. Eenyu ijaarrate? TPLF fi ijaarrate jechuudha. Abbaan isaanii kajaarameewu qeeroon Oromoodhaa harka qullaadha galchite. Abbaa isaanii gartee isaan ijaarrate jechuudha. Abbaa isaanii isaan ijaarrate qeeroon harka qullaa galchite. So qeeroon harka qullaa TPLF meeshaa guddoo san qabu. Agaazii jee waraana arraan tana Afrikaanuu sodaattu jaanii ka isaan fidan harka qullaa qeeroo fi qarreen Oromoo galchee jechuudha uummata keenya. Tanaas hin irraanfatina. Wanni tanaas yaadachiisu dubbadhuuf akka waan dabreen irraanfanneef namni. Har'a gaafa qawwee harka qabate maal godhuu akka danda'u qeeroo fi qarreen Oromoodha jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO hukkuu taate qeeroon tun har'a WBO dabalamtee WBO gizeenii fi taate maal akka godhuu dandeessu ni argitanii jechuudha. Harkaatis jirtanii tuni xiqqoodha ganaadha argitan waan kanaa oliidha. Garuu hawaasni Oromoodha wanni takka wanni inni beekuu qabu. Wanni takka taniin har'aan tana gartee miti dhufe takkaffaa gammachuu hawaasni keenya gammade san baga isiniin ga'e jechuudhaa fi tuni xiqqoodha ganaata tanarra guddoo jira. Waraana kumaatama waa xiqqoo argitan kumaatama argitan waraanni keenya ganaa gartee miti kumaatamarra jira. Miliyeena seena ganaa miliyeenootaan lakkaa'ama. Miliyeena seenuu ta'a. Gartee miti. Sigale miti. Ganaa miliyeenootaan lakkaa'amuu ta'a. Wuliidha fuula dura. Sigale miti. Wuliidha fuula dura miliyeenootaan lakkaa'amuu ta'a. Maaliif? Dargaggeessa Oromoo qeeroo fi qarree biyya isaarratti kabajaa dhabee salphatee biyya isaarratti qawwee harkaa dhabuun leenjii akka dhiiraatti hidhachuu dhabuun sigale miti. Ajjechaa fi gudeettaa fi buqqaatii fi saaminaa fi gartee biyyaa baqattummaan isarra geesse waan dubbiin tun isarra geesseef ni beekaa jechuudha qawwee harkaa dhabuusaati. Soo kun gaafa qawwee hidhatee wanni inni silaa barbaadu wanni inni dhabee xiqqaachaa fi jiru diinni isa dhoorku diinni gartee miti lafa isaa waan silaa isaan malu qabate
lafasaat waan isaan malu qabate irra garmaamu kun arraba adda addaatii fi maqaa adda addaa jechuudha. Maqaalee adda addaa maqaa warri addunyaa tanarraa ilma namaa lafarraa dhabamsiisuudhaaf namaa kan jechuudha. Warri maqaa gartee miti dihumanize ilmaan namaa kana gartee miti dihumanize godhu nama tokko balleessuudhaaf ajandaa ati lafa kaatee haatu jira jechuudha. Fedhinnaa ta'e guutuudhaaf waan barbaadu san argachuudhaaf seegalee miti nama tokko sistema wayii tokko maqaa wayii tokko baastaaf maqaa san irra maxxansita. Maqaa inni hin qabne tokko baastee fiiti maqaa san irra maxxansitee maqaa san hafarsitaa jechuudha. Miidiyaa fi waa hundaa irratti hafarsitee namnum beeke namni kun anaa ifin beeku maqaa san na laallataa ifin beeku. Amma fakkeenyaaf Oromoo shane jaaniin amma dur abbaa jaaniiti ummata Oromoo fixuu turanii jechuudha. Abbaan maqaa dhaabaati malee maqaa hawaasa hundaati miti. Dhaabni eega kute hawaasni tuqamuu qabu jechuudha. Maqaa dhaabaatiin ilmaan Oromoodha saba Oromoodha beeka qabaata seegalee miti jeena qotee bulaa takka har'a anafne maqaa saniin dhabamsiisuuf barbadeessuuf kaccabsuudhaaf akka fedhanii meeshaa godhatanii itti fayyadamuudhaaf maqaa san tolchatanii achi kaatanii jechuudha. Maqaa sanii kunis siistama naazii Hitler gartee miti Yahudaa miliyoona jaha walitti fixe jechuudha. Siistama sanii dabtaroonni gartee miti nafxanyoonni gartee miti maqaa Itoophiyaatiin gartee miti Itoophiyaanistiin tun Oromoo zamana dheeraa ol jenna Tigreen sigalame gaafa dhuftee biyya qabattu akka jiru siistama harkaa qabu naftanyaadha. Dhufanii isaan uummata ifiifuu beelawaa baraa keessaa dhufe bolola jiran gubbaa taaniituma nuti isin rabbii keenya jetteen naftanyaan nuti isin ajaajamaa uummata Oromoo kan nuti beekaa akka goon nuti beekaa nu dhiisaa isin waan feetan harkadhaa jaaniiti. Isaan akka gartee miti taabota isaanii sanii gabbaraa turan jechuudha. Taabota mata qumaarraa tolfatan kana sigalame naftanyoonni. Dabtaroonni warri siirii warri xibbiidhaa gartee siirii malee amantii takka irraa humaan beekan uummanni kun. Warra sharrii dalagu digimtii nama godhu gartee miti maqaa waaqummaa maqaa waaqummaa olaantummaa waaqummaadha mirkaneeffachuuf ibliisirra uummata hamaate jechuudha. Deemu jechuudha jarri kun dhufanii uummata Tigreedhaa humaan beene haa Oromoon beene aadaa Oromoon beene kominikeeshiniin jira akka arraa kanan namni wal quban qabne. Sigalee miti yoo nufi nuti isiniin goone uummanni kun isinirra dhangalee isinirra garagalee biyya tana bulchuu hin dandeessan jaanii obbodiyoo ta'anii obbodiyoollee obbodiyoo afaan Oromoo haasoftu jechuudha. Hundisi moostilii san taatee qabaataa Oromoo beekaa Oromoo jeena Oromoo waan Oromoo fakkaataa hunda adamsanii akka irraa abiyoot kaasa'uun kun gartee miti akka gartee warri akka abiyoot kaasa'u warri akka Adaanach Abbabeedhaa tun Adaanach Abeebeetiin wanni beekuu qabdan Adaanach Abbabeetiin intala naftanyaa sanuu warra Oromoo harkaan feene jechuudha. Warra Oromoo harkaan feene warra afaan Oromoo bare Oromoo irratti dalaguudhaaf Oromoo balleessuudhaaf afaan Oromoo bare jarri kun dhuga isinitti himna. Warra akkanaa kana warra akka Addisuu Araggaa Alamuu Simee Taayyee Dandaawaa kana Fiqaatuu Tasammaa warra galaana goggoysuun waraana bilisuma Oromoo balleessuun uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisu jaanii takkaan afaan kiliin ta'een uummata Oromootti himaa jiran jaroota kanaa jechuudha. Warri nama keenya lafarraa duguugee nama keenya akka inni hin qabsanne akka inni karaa tokko hin deemne godhaa jiru. Mee ilaalaa jarri kun number 1 uummanni bilginnaa jaaniin naftanyoonni afaan Oromoo haasa'u kun gaafa turre dhufan maal godhan? Barattoota Oromoodhaa kan naannoo isaanii naannoo hin qabanii gartee naannoo TPLF mallas baasee kanneef tana naannoo Oromoo tana harka guddaa lafa Oromoo muree isaanii naannoo godhe tana. Reelamite gartee 65% Oromoo lafa Oromoo muree naannoo Amaaraa itti jecha kaaye. Sigalamite kana ummata kana gise isaan dhufan dura maal godhan mee ilaala.
qabaatota Oromoo irratti xiyyeeffatan viidiyoo hiyya amata sadii dura achi deebi'ee gaafa isaan koran laala kanneen dubban namni dura isaa waan miccitii isaanii takka waan isaan pilaana baafatanii akkasitti gadi hin baan namnichi jiru natti himuu ture isaan keessa jiru deebi'ee laala viidiyoo hiyya amata lama sadii dura waan inni isin takkaffatti abbootii qabeenyaa Oromoodha taphaa ala godhuudha saamanii maqaa shanee irra haanii maqaa balleessuu qabna jaanii lafaa kaane jechuudha akka siistama Hiitilaritti fayyadamee jechuudha Yihudaa lafarraa xaraquudhaaf akkasumatti ummanni akka Hiitilar addunyaarra jiru siistamoota isaan itti fayyadamanii lafaa kaanii jechuudha uummata keenya lafaa kaanii abbootii qabeenyaa jabduu Oromoo dhowwee galanii jechuudha dura dursoo nama Oromoo bira kutee hatta naftanyo matana ta Oromoon feene gargaru tura akka dinkuu dayyaas warra karaa tolchusan maqaa isaanii hin beeku kaampaanii maaree kana balbadeessanii saamanii dhowwee galanii jechuudha abbootii qabeenyaa Oromoodhaa xixiqqoo rabbi harkaa baasee gaafa gartee mitiidheef harkaa qabu uummanni dhibbeelleef harkaa qabu harkaa baatee fedhinnaa dhibbeelleef guuttee xiqqollee taatu keessaa gartee miti lafa Oromoo sana irratti waan uumte uummata Oromootiif dalagaa uumte rakkataa meeqallee gargaartee ba'aa meeqa buuste san nyaatanii jechuudha. Isaan akka gartee miti waan beekamoo ta'aniif haa dubbadhu malee saniin gaditti kumaatamaan miliyoonotoomaan namni keenya saamamee hanga gartee miti gareen naftanyaarraa afaan Oromoo haasoftu bilginnaan tun dhufte waan gaafa TPLF la harkaa qabu uummata keenya irratti hin ta'iniituutu saba Oromoo irratti tahee jechuun waan gaafa TPLF biyya harkaa qabu uummata keenya irratti hin ta'iniitu saba Oromoo irratti gaggeeffamee ilaama gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanaafuu hawaasa Oromoo wanni nuti isinii dhaamu isinuma yaadachiisuu dhufna. Isinuma yaadachiisuudhaaf watabayyan wal yaadachiisumaaf dhufna malee waan biraan seenaa jechuu fedheeti haalaan baga gammaddan ammallee irra deebiitiin isiniin jaa baga gammaddan waraana keessan akkanatti arguudhaaf wanni beekuu qabdan waraanni kun ifirratti hirkateeti guyyaa harkatu nyaatee guyyaa dhabees akkuma beeytanitti guyyaa dhabees garaasaa hidhatee deemaa jira gargaarsa rabbiitii fi gargaarsa warra gartee miti nama isaatiif lafa isaa jaalatu saba isaa jaalatu lafa isaa gabrummaan feene seelame saniini as gahe tanaas beekuu danda'uu qaba namni keenya tanaafuu uummanni Oromoodha amma booda sabni Oromoodha hirriba dhiisee sabni keenya bakka jirurra uummanni Oromoodha waan takka wanni takka taniin jala murii isin himuu fudhataniin bira dabruun feene saba keenya ilmaan Oromoodhaa kan biyya Arabaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo tana gargaaran jaaniiti naftanyoonni afaan Oromoo haasoo kun achi dhaqanii akka gartee miti leencoo baatii kunii fi fakkaattoonni isaa ilmaan naftanyaadhaa agartee Oromiyaa yoo diigamtallee mana maat maslanyimi kajuusan gartee miti bineensa ija ballaasan namni wanni beeytaa nama kana fokkotoo gar uumaa rabbii uume amala isaatii fi dalagaa isaatiin fokkotaa wanni jaamu namni fokkotaan nama amala hamaa qabuu fi nama gartee miti ilaalcha hamaa qabu nama akkanaati fokkataa jechuun fokkinni san kanaafuu uummata keenya namni Oromoodha wanni beekuu qabdan wanni har'aan tana suudii fanni godhanii ilmaan Oromoodha achitti akka isaan adamsaman akka isaan hiraaran akka isaan beelaan dhuman namni irratti dalagee naftanyoota afaan Oromoo haasa'e kana afaan Oromoo haasa'u kana Oromoodhaan ciruuf Oromoon dhabamsiisuudhaaf naftanyoonni afaan naftanyaa haasa'u tolfatee jaarratee irratti dalagee achi kaayate kana jechuudha harroota jara kana jechuudha. Kanaafuu uummata keenya wanni beekuu qabdan garuu wanni galuu fi wanni hin galiniif naftanyaa Oromoon yooni fi uummata Suudii kana qabnee hiinee kaanis adamsine qabsoon Oromoodhaan dhaabbattii jaaniitu waan akkasii wanni nuti uummanni kun sammuun qabanii akka waraabee isaatii uummata takkitti irratti xiyyeeffatan san buqqaasuudhaa ce'an malee
gamaa fi duuba isaanii waan jiru laaluu hin dandeenye wanni jennuuf tanaaf uummata keenya. Wanni nuti dippiloomaasiin isaaniitii fi humniti waraanni isaanii wanni hundi jalaa fashalee du'aa fi jiru akka waraabeysaati waraabeysi waan utaale gaafaas taatutti dhumeetuma eeguma achitti waan ta'e if harka malee gamana maaltu na duuba jira maaltu tutu nagaatu jira mbeeku. Tanaafu ummata akkasii teechu jarri kun jara kanaatu wanni isaan kana godhanii ummata Oromoodha dhugaan lammii teenya miidhaa gurguddoo irra geessan ijoollee suutuu jirtu ilma warra Oromoo suutii jirtu warra qabsaa'ota ajaa'ibaa warra gartee miti waraana kana gargaaruudhaan hara hundaan waa hundaan cinaa dhaabbachuu ture ni jiran dhugaan hundallee hunda inni jiran qabsaa'onni jajjabaan keessa seelame kana isaan godhuun qabsoo tana qancarsinaadha immoo hin beekne isaan Oromoon maallaqa Suudii sandachaa meeqa qabdu akka biyya alaa Yuuroop Kanadaa Ameerikaa Awustiraaliyaa biyya addunyaa tana keessa akka jirtu beekan Oromoon miliyoonotaan akka biyya addunyaa tana keessa jiran kana hin galleef kana quban qaban nuti yoonii fi bishaan san gooysine akkuma jaan waraana bilisummaa Oromoo gooysine yoonii fi gartee miti saba Oromoodhaaf achi jiru san Suudii ficcisiisnee kaanis achitti hidha ficcisiisnee dhabamsiisne waraana kana gooysine as deebineeti taasisumaan qabne tanaas harkaan gooysinaadhaaf deemaneertu garuutti fakkaate immoo maaliif ejji isaanii wama takkitti isan malee waan biraa waan hin agarree jecha waan akkasii godhan jechuudha immoo itti fakkaate. Hawaasni biyya alaa jiru hawaasni Oromoodhaa kan biyya alaa jiru dhugaan isin hima yoonii fi isteeta Ameerikaa kana hunda keessaa uume isteetuma baay'inaan hawaasni keenya keessa jiru yoo fudhanne isteeta Minisootaati Seattle Ameerikaa keessaa isteeta gaggara hanga 3-4-5 takka baay'inaan jechuudha hawaasni guddaan jira jechuudha. Kanadaa keessaas hawaasni Oromoodhaa baay'inaan provinsi 2 fi 3 sanuu magaalota akka Toronto akka Edmonton akka Calgary magaalaalee biraatis hedduu jiranii jechuudha Brooksii fi mostly Calgary keessa magaalaa hunda keessa baay'inaan jiranii jechuudha hawaasni Oromoodhaa. Hawaasni kun magaalaa hunda keessa mee hawaasa namni kumni lama haa jiraatu. Uumama lama guddisanii uume. Magaalaa Edmonton keessa hawaasni keenya yoo akkam xiqqaate kuma 10 olii jira hawaasni Oromoodhaa. Kun xiqqeesseetidha. Mee kuma lamattuu gad deebise. Hawaasni Oromoodhaa kun namni kumni lamaan as jiru kun magaalaa hunda keessa kuma lama yoo jiraate yeroo takka gartee miti yeroo takka gartee baatii 2-3tti yeroo takka if qabee namuutu kuma takka waraanaaf yoo gumaache yeroo takkitti if qabu sanitti hawaasni kumni lamaan miliyoona 2 lafa kaayuu danda'a jechuudha. Namni 200 yoo ta'e kuma 200 guyyaa tokkotti guurtaa jechuudha. Sigalee miti biyya akka Itoophiyaa san 10 diidee 10 jaaruu dandeessaa jechuudha. Sigalee miti waraana gartee miti miliyoonotaan irra dhangalaaste waan feete hojjechuu dandeessaa jechuudha. Nama sektara hunda keessaa kasi hojjetu qabaachuu dandeessaa jechuudha uummata keenya. Kanaafuu irratti dalagamaa jira hawaasni Oromoo kun akka gaariitti irratti dalagamaa jira halkanii guyyaa dhiiraa jira dhiira rabbiin uume dangartee miti goonni hayyoottan Oromoo jaalatu warra nama isaatiif lafa isaa jaalatu saba isaa jaalatu biyya isaa jaalatu warra akkasiisaniitu hawaasa kana amma intan irratti dalagaa jira jechuudha yeroo fi qarree amma irratti dalagamaa jira hawaasni kun goolii waan silaa yaadame waan silaa barbaadamu san ni giya akkuma waraana harkitan kana hawaasni Oromootis bargartee miti sadarkaa isaan maltu yeroo inni irra giyu dhiyaatee jira maaliif kana akkamitti irra giya akkamitti kun godhama kunis gaafiidha gabaabaadha namni mul'ata qabu bakka itti deemu bakka irraa ka'e bakka itti deemu beeku kanatti hin dararamu akka fakkeenyaatti uummata kaalamaan dubbachuu barbaada. Hawaasni Oromoodhaa community hunda keessa waldaa gartee miti maskiidaa kan gartee miti waldaa maskiidaa jala ijaarame jira afooshaa adda akkasumatti waldaa cherchiitis kan adda hoddu jira uummanni Oromoo kun biyya tana keessa hodduutu ijaaramee jira jechuudha. Kana hunda keessa diinaa jira which is
akka gartee miti raamootti gartee miti suutatti akka nama miinatti keessa guuraa jirra itti deemama hin dhaabbatu ni dhuma keessa warra Oromoo fakkaate maskiida keessaayis Oromoo mumatanaawu akka waan biraatti balaaleffatu jira jechuudha. Kana hogguunii fi amantiin cherchii keessaayis bakka hunda keessa warra diinni keessatti baqaallatee jira jechuudha. Kana halkanii guyyaa baatiriitti ibsineeti keessaa guuraa jirra jechuudha. Itti fufa hin dhaabbatu jechuudha. Sigalame kun hin dhaabbatu itti fufa. Kanaafuu warra farra gartee miti farra Oromootii fi saba Oromootii fi Oromummaa ummanni Oromoo ummataa ol qabatee nama akka inni hin taane ajandaa adda addaa diinarraa diinni fandi godhee sigalame kaan gosaan kaan amantiin kaan waan adda addaatiin akka namni kun walitti hin dhufne dalagaa jiru jira jechuudha. Hunda si listii intallee hunda si jalaanee listiidhaan takka takka qabnaa jechuudha hawaasa keenya. Asuma wanni ni waan akkanaa kana hawaasa Oromootti himuuf community Oromoo hunda keessa jira jechuudha. Kana maaliif namni keenya akka gaariitti akka beeku maaliif ummata kana milikeeta isaan itti beeytanis isiniif hin kanna milikeenni isaan itti beekaman milikeeta isaan itti beekaman isiniif hin himaa jechuudha. Takka faa maal jaanni beeytaa Oromoo waliin galtu Oromoon abaarsa qabdi siin jaan. Khaanis mana amantii bakka wanni jiru gosaa fi Oromummaadhaan maarree ta'uun hin jirtu siin jaan. Akka gaariitti nama waan akkana haasa'u nama gartee miti Rabbiin Oromoo godhee wanni suumeef Rabbiin qabaa'ila lita'arafu gosa gosaan wanni si kaa'eef hikmaadha qabdi dhugaan siima akka itti wal gargaartu akka ati itti takka taatee sigala miti diina kee qolattee lafateetii fi waan Rabbiin si kaanne irratti haqaan waa hunda murtee akka murteessituuf sigala miti sheeyni waraana bilisummaa Oromoodhaa balaaleffatu Oromummaadhaan namni jaaramee takka ta'ee deemu balaaleffatu diina Oromoo ta'uu Oromoon ta'in kas keessa jaarame gartee miti obboleessa Daani'el Kibrat ta'uu akkasi beeytaa jechuudha. Sigala miti hooggansa Daani'el Kibrat irraa si keessa jiru si facaasuuf ta'uu akkasi beeytaa jechuudha obboleessi kiyya obboleettii eega yeroo qarree hawaasa Oromoodhaa. Sigala miti. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa wanni inni amata dila kana nyaadhamaa fi jiru takkaffaa Oromoo ta'uu isaatiif lammaffaa amantii Rabbiin isaa kanne tana amantii adda addaa tan akka ililli adda addaatti waliif magartee urgooytee bareeddu tana hinaaffaa tanaa fi diinni saba waa hunda qabu saba gartee miti filoosofii haqaa filoosofii illee yoo taate gartee miti haqaa qabu wanni irrecha balaaleffataniifis maali aadaa akka irrechaa hin qabani sigala miti duudha akka irrechaa hin qaban hinaaffaarraa kan ka'e jechuun haftanyaan qushaasheessite jechuudha. Isaan sagalgaalummaa xibbii walitti dalaguu wal maraachuu wal buqaasuu wal ajjeesuu nama akka malatti ajjeesuu harmarraa muruu mataarraa muruu hin beekan nama fixuu malee ilma namaa kana guddifatanii nama godhanii barsiisanii jiraachisuu hin beekan. Kanaaf aadaalee Oromoon qabdu kana balaaleffatanii jechuudha. Sigala miti. Ulamaa'in teenya sheekonni keenya sheekonni haqaan jiran warri dhugaadhaan Oromoodhaa warri dhugaadhaan diina Rabbii kan haqaa himu warri dhugaadhaan sigala miti waan uumaan Rabbiin uume tana maaliif Rabbiin uumee beeku gartee warra waan Rabbiin uume hikmaa Rabbiin uumeef beeku isaan ni jiran isaan kana osoo hin ta'in warra gartee miti maqaa isaaniitti xureessuudhaaf isaanis maqaa balleessuudhaaf isaanirra akka nama waa beekuu ta'uudhaaf diinoota jira jechuudha warra nu keessatti baqaalame jechuudha. Kana namni keenya milikeeta isaanii isiniimeetiin jira. Milikeenni isaanii takkaffaa waan Oromootiif Oromummaa balaaleffatan sumuni takka kannuun fedhu maskiidaa fi maarree fi geessirraa oli guuree maallaqa waan hin taane godha ammoo waraana siiroon waraana gartee miti maskiidummaan kee maskiinni kee akka kabajamu amantiin tee akka kabajamtu